shiftoota warra kafeete imala dheertuu miilaan eenyummaa jilaa laayyoo maseetee garee iftuu fagootti laala amantii qooddee kan feete jeesu guddaa osoo deemanii wal galan jettee sa'iree lammaattee kiyyoo seenanii kamtu silaama guyyaa goototaa waggaan kabaju baran immoo addatti haala keessa jiru keessatti kabajuuf baga nagaan dhuftanii ulfaadhaa baga walagarre. Guyyaa kuni egaa seena qabeessadha. Waan hundumaatti tun seenii dura akka aadaa Oromootti eebbaan eegalla. Abbaa Biqilaa, Aadde Eertiraa fi Jaalle Huseen Asnuwaa eebbanuu gaggabaabsitanii boodara sagantaa biraa waa'ee qabnuuf gaggabaabsinee keessa baana. Guyyaan kuni guyyaa gaddaatis guyyaa gammachuutis. Gadda isaatirra immoo gammachuu caala. Namoota achitti wareegaman sun battee urgeessaa faaduu dhalchan. Battee urgeessaa hamma koree nagaa jedha koree nagaa odoon ta'in koree qoomaa beektu muti battarratti balleessu. Koree qoomaa Koloneel Abiyyi hamma wareegamutti dhiiga kiniggaatti dhangala'ee lafee achitti caccabisan an ol kaasee hamma ammaatti odoon nuffin odoo lubbuun isaa amma bahutti waan gaarii nu agarsiise qabsoo Oromoo akka galma ga'u hangodhe tokko guyyaa kanarraa hanka'e. An biraa immoo wanni isinitti himuu barbaadu Muhee Abdoo jara isa wajjiniin moti han wareegame. Muhee Abdoo maayikalaawii ture. Jaalle Ibsaa guutamaa faa gaafachuu hin dandeenyu. Maayikalaawidhaan baasanii ajjeesan malee jara isa wajjin hin turre. Yeroo baay'ee Muhee Abdootis jara isa wajjin akka jirutti ibsamaa ture. Haa ta'u goota Oromootiin ragaa han ta'u ilma Muhee Abdoo waggaa Dabra Birhaanitti barsiisaa ta'eetoo dhaalfate tokko mana hidhaa wajjin ture. Balaan itti hidhames waan addaati. Rasaasan of balleessuudhaan of rukutee oduma sanii yaallamuu inni si boqotee kana akka qalbeeffattanii jara kana wajjin hin jiru innis gootuma Oromooti akka beektaniif. Egaa hin battan deebi'aa. Hayyee waaqa uumamaa waaqa bokkuu gurraachaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa 90 garbaa waaqa salgan booranaa waaqa guyyaarraa yaa waaqa Oromootiks yaa Rabbi Oromootiks bilisummaa keenya nuu mirkaneessi nagaa nuu kenni ijaartee nun diigin dhaabdee nun buqqisin. Yaa Oromoo asitti deemu si balleechuu fi kaayi hin rafini hin ciisini dammaqi. Ormi nurratti kirooreen kaleessa dhageessanii warri diina keenyaa Finfinnee keessatti lola bananii Oromoon maal eega? Yaa waaqa Oromoo jabeessite arrafee hirriibaa kaasi. Antaa akka ka'u godhi, ani ijjatu akka bubbeetti akka deemu godhi. Oromoo jabeessi. Woboo nuu jabeessi. Adda bilisummaa Oromoo nuu jiraachisi. Awwalitti qabamneetu har'a haasa'uu dandeenye wareegama isaaniitiin yaa waaqati. Itti nuu dabalan Oromoo firan qabu. Diinatu itti baay'ata. Yaa Waaqi diina keenya nuu laaffisi. Bilisummaa keenya nuu saffisiisi. Yaa Rabbi si kadhannee nuu dhaga'i. Yaa Waaqi si kadhannee nuu dhaga'i. Waaqni shanan gadaa Oromoo nuu dhaga'i. Waaqni caffeetumaa nuu dhaga'i. Waaqni shanan gadaa Oromoo nuu dhaga'i.
yaa waaqni nu dhaga'i waaqni saddeettan tulluu waaqni nu dhaga'i waaqni erer kormaa nu dhaga'i waaqni awaash dullachaa nu dhaga'i waaqni bakka araara finfinnee nu dhaga'i nu bilisoomsi ummata keenya tokko taasisi ummata keenya wal jaalachiisi lugdaa garaa nu gori yaa waaqa akkuma nu uumtetti tokkichummaa Oromoo nu cimsi nu jabeessi egaa galatoomaa anafe waaqnitti haa guutuu gadaan gadaa bilisummaati nagaa nu ta'a. Attam jirtu dhaggeeffattoota keenyaaf daawwattoota keenyaaf ani ofii koof waa sadii bakka bu'ee nandana jira akka dhalootaatti Oromoo akka amantiitti Kiristiyaana akka namaatti immoo nama waanuma jedhan bara nama wallaalchisu keessa geenyeerra ani hundumaa caalaa amma akka haadhaatti nandana jira meenni kaan immoo nattafee akka haadhaatti immoo yaadee akka haadhaatti immoo ilaaluu laata jechuuttan ka'e waan jedhamu jennee bara baay'ee keessa dabarreerra ammas keessa jirra Waaqayyo maal nurraa barbaade laata ani ijoollummaa kootti amma kaa lafa gugguureera ijoollummaa kootti waa'ee maccaaftuu lamaarraa kaaseen dhaga'aa ture dararra nurra ga'aa ture yeroo jabanaa Haile Sillaasees dhaga'eera yeroo kan isa taanus kan isa ammaas dhaga'eera maal goonu laata gara jedhuttan dhufuu barbaade booloota ko maal hir'ifne laata jechuun barbaade maalan godhi namnaan bira ga'uu dadhabne laata jechuun barbaade Waaqayyo waaqa araaraati enna dhiiga obboleessa kee dhiiga Aabeelii harka keerraan barbaadaattiin jedhe Qaayiliin Waaqayyo dhiigi kan ijoollee keenya kan abbootii keenya kan dubartii ulfa ji'a sagalii oliyyuu dadhabee laata attam gooneetti himnu laata akka amantii keenyaatti otti machaadhuma jirra an ofii koon ilaaluutti ka'e dhugaadha attam goonu laata karaa garaa lolameera kun amma warri maqaa dhoofnu gootota keenya warri yaadannu waan gochuun isaanirra jiru yoo tarii humnaan yaalama ta'ee dhabee humnaan yaalameera waaqasitti kadhanneerra maaltu nu hafe laata hamma yoomiitti kuni haati gaafa mucaan ishee yookiin waan tokko ta'u duwwaa boossifiti firoota bobeettu hamma gaafa ofii duutee ishee dhaaboo aniitti boossi wanuma boonya waggaadhaan kadhannaadhaaf boonyeerras yoom galataaf immoo walitti dhufna laata guyyaansa yeroo nu itti sinnu achi nu jalaa si qaamu yeroo nu tarkaanfii tokkotti fudhannu inni immoo tarkaanfii lama achi nu jalaa deeme nutti dheerateera amma namoota 200-300 eegne yoo ta'e kunoo gaa namoota 100 caallee taddana jirtu akkana kan ta'e maaliif yeroo jennu walitti faraduu hin dandeenyu bara baay'eetti deddeebinee yaalleeti mee amma immoo cal jennee ilaalluu laata jedhamee laata wanti isaa wanta cal jedhameti yoo dhaabatan miilla jala nama guba yoo ta'an barcumarraa nama guba yoo nyaatan midhaan keessaan nama guba yaa Waaqayyo yaasa araaraa guutu yaasa jaalalaa guutu siinsi gorsuu hin dandeenyu akkas godhi siin hin jennu waan tokko garuu walii gallee si gaafadhaa yaa Waaqayyo maaloo yoo jaalala kee ta'e gara nagaatti nu fidi yoo barachuu ta'e isa kana duraarraa baradheerraa gara nagaatti nu fidi inni dhalate nuufa guddatu inni gadi ba'ee hojjetee deebi'ee hagalu manni mana keessatti boqotan mana keessatti rafani mana keessatti gammadan ta'u manni hundumtuu mana boo'ichaan ta'in lafti hundumtuu kan dhiiga dhugun ta'in bokkaa duwwaa dhugu yaa Waaqayyo maaloo seenaa keenya geeddariiti galataaf nu dhaabi maaloo yaa Waaqayyo ati hin dandeessa atamma libsuu ijaatti wal qixxeessuu dandeessa yaa Waaqayyo gara keenya dadhabneerra gaafa gara keenya dadhabnee sitti dabarfannu ati irratti hojjechuu beektaa kana nu barsiifteetta yoo jaalala kee ta'e nu haa ga'u haadhotiin hin boo'in abbootiin hin boo'in gadi ba'anii alatti nafin kanan goota innee waan amannuuf amantiidhaan si galateeffannaa galanni guddaan hoo qabaan siifa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen.
guyyaan kun silaa yoo gaddarraa rabbi nuu dabalee jechuudha. Amrii rabbi biraa dhuftee nama oolchuu danda'u jiru. Isaaf guyyaa isaa rabbi katabeef garuu nuuf ammoo iyyuu ba'aa gadda nutti dhiisee dabre. Gadda kana keessaa nama tokkotti waan jedhe agarteetiin abboo akkam bulte goomtaa akkam waaqisi goomsinnaa jennaani hambada waaquma sin jettan san bara fite sodaadhaa jedhee waaquma sinnaa kadhattan ani ka fite sodaadhu isuma jedhe agartee gadda kana rabbumatti nurra kaayee gadda kana ammoo akka rabbi nurra kaayee badii teenna jechuudha. Badii nuti balleessinitti agartee nutti gargale yaa rabbiin dandeettaati. Ka guyyaa kanaan nu geettee har'a sitti walte nu fidde rabbi galanni haa ga'u. Rabbi galanni haa ga'u. Rabbiin har'a walitti asin nu fide kun agarteetiin warra waggaa dhufullee deebi'ee walitti dhufu rabbi nu haa ga'u. Rabbiin agartee Oromoo kana rabbi Oromoo tokko haa godhu. Aboo yaa rabbi tokko nu godhi. Yaa rabbi afaan tokko nu godhi. Yaa rabbi yaada tokko nu godhi. Yaa rabbiin dandeetta agarteetiin wanni dhabne bara baraa wanni nu kadhannu tokkummaa tana dhabnee taqammaa agartee diinni dhimma nutti bahee diinni nu diigee nu fixee bara baraan nu boochisa. Yaa rabbiin dandeetta booda tana yaa rabbi nurraa dhaabi. Yaa rabbi jibbanna nu keessaa baasi. Yaa rabbi jibbanna nu keessaa baasi. Yaa rabbi yaa nama sabaa hadoodu nama biyyaa hadoodu nama biyyee hadoodu ka akaayoo hadoodu. Yaa rabbi yaa ilma nagaa yaa rabbi achira nuu kaayi. Yaa rabbi ilma nagaa achira nuu kaayi. Ka lafaa tolu, ka namaa tolu, ka sa'aa tolu, ka mukaa dhagaa tolu. Yaa rabbi achira nuu kaayi. Yaa rabbi atiin dandeetta agartee sitti beekaa nuti hin beennu. Gabrummaan tulluurra dabarte yaa rabbi gabrummaa tanarraa bilisuman nu araarama. Yaa rabbi yaa deeggamsarraa tokkummaa yaa rabbi nu araarama. Yaa rabbi yaa jibbannarraa jaalala yaa rabbi nu araarama. Yaa rabbi warra reebee dhaqabu yaa rabbi nu godhi. Warra dhiyeessu jalaa bahu yaa rabbi nu godhi. Warra dubbatu muratu yaa rabbi nu godhi. Warra muratee buufatu yaa rabbi nu godhi. Warra aggaamu adda dhabu yaa rabbi nu godhi. Warra dha'ee diina buusu yaa rabbi nu godhi. Yaa rabbi warra gosarraa ofirraa agartee saba ofirraa agartee birmateetiin agartee saba ofirraa diina deemsu yaa rabbi nu godhi. Yaa rabbi keessaa faalaa yaa rabbi nu jabeessi. Yaa rabbi adda bilisummaa Oromoo yaa rabbi nuun duratti bulchi. Yaa rabbi kee adda bilisummaa Oromoo akeekaaf kaayoo adda bilisummaa nama Oromoo kana nama bakkaan ga'u yaa rabbi nu godhi. Yaa rabbi namni akeeka malee bakka takkaan ga'u yaa rabbi akeekana yaa rabbi nu jabeessi. Woboo gaaratti nu jabe. Woboo gaaratti nu jabeessi. Yaa rabbi woboo kee irra nu aansi. Yaa rabbi woboo irra nu aansi. Yaa rabbiin dandeetta nu bilisoomsi. Yaa rabbi nu bilisoomsi. Kana nu bilisoomsi nama achirra keetu agartee sitti achirra kaaya yaa rabbi geettee nu bilisoomsi. Yaa rabbi geettee agartee hadhaa kana keessaa yaa rabbi nu baasi. Yaa rabbi itti nu kaasi. Yaa rabbi diina kanatti nu kaasi. Yaa rabbi nurraa kaasi. Yaa rabbi kenna hin dandeetta guddina namni kenna diina kana haa jibbu. Sirna isaa haa jibbu. Dhagarteetiin rabbiin hin danda'a guddina isaatiin marri kenna isii haa jibbu. Biyyeen keenya isii haa jibbitu. Biyyi keenya isa haa jibbu. Rabbiin ammoo wal nu haa jaalchiisu. Dammaaf aana rabbi nu haa godhu. Rabbi agarteetiin damma daamu rabbi nu haa godhu. Rabbi walitti nu haa urgeessu. Rabbi walitti nu haa ureessu. Rabbi walitti nu haa urgeessu. Rabbi nu haa bilisoomsu. Rabbi nu haa bilisoomsu. Jaallan kufa hundaa yoo agartee rabbiin haa araaramuuf. Rabbi isaanii haa araaramu. Nu ammoo rabbi nu haa bilisoomsu. Kaayoo qabnaa fayyaa ta'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baay'ee fayyaa ta'a maanguddoonni keenya uffata. Kanatti aansee hundumti keenya takkaa ol kaanee daqiiqaa tokkoof wareegamtoota akka yaadan kabajaan isin gaafadha. Fayyaa ta'a. Qabsoon bilisummaa Oromoo itti fufa. Qabsoon bilisummaa Oromoo itti fufa. Dhiiga gootawan keenya bilisummaan yoo Rabbi jedhe ni baafanna. Bilisummaan ni baafanna. Tokkummaa uummata Oromoo ni jabeessina. Addi bilisummaa Oromoo haa jiraatu. Addi bilisummaa Oromoo haa jiraatu. Goboon haa jiraatu. Eeroon bilisummaa Oromoo haa jiraatu. Hayyuu hayyoota keenya haa jiraatu. Hayyoota hayyoota keenya
jaalabaa isaan ijoollee wajjin ol nuu seentaa. Hundumti keenya ol kaanee akka faaruu alaabaa wajjiniin jennu kabajaan isin gaafadha. dhaabbannee jirrutti faaruu goototaa itti fufnaa dhiifama akkuma dhaabbannee
guyyaa irraa maaliif kabajna kan jedhu gabaabsee nuu himaa. Achi ergaa dhaabaa fi haala keessa jirru itti gaafatamaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo fi barreessaa kutaa Dr. Raggaasaan nuuf himaa. Sadaffaarratti caayaa utubaa abaaworraa Adde Daawiin dhaamsa qabdu nuu himti. Gaggabaabsinee keessa baanaa amma jaallatumsaan gara waltajjiitti waama. Naasimadhaa. Tole akkam jirtu? Jaallanii sanboota dubbachuun namatti ulfaata. Akkuma beekamutti jiini keessa jirru kun jaa'ibilaati. Jaa'ibilaa yeroo hunda yeroo gootota keenyatti yaadannu bara baraan seenaa isaa dheeraa walitti himuun nu barbaachisu. Bara baraan kabajaa jirra. Adda Bilisummaa Oromoodhaa bara dheeraadhaaf hogganootiin qaroon sabaa bakka takkatti gaafa wareegaman gatta'anii Ebile 15 guyyaa gootota Oromoo akka ta'u murteessanii gaafa sanirraa jalqabee Oromoon bakka jiru hundatti guyyaa kana ulfeessee kabajaa jechuudha. Walaloon reefu dhaggeeffanne sun yeroo jaallan biraa wareegaman muddama hamaa keessa yeroo seenan hogganootii warri hafe gatta'anii dhaamsa goototaa san barreessanii jechuudha. Galfata walitti kenname kan isaan akka bobbaanii irraa hafan san akka bakkaan geenyuuf dhaamsa dhaammatanii gaafa immoo kana murteessan Oromoota hoggana gaafa san wareegame qofaaf osoo hin taane qabsoo falmaa hadhootuu keessa jirraa kan fuuldura wareegamanis akka dabalutti waan bara baraan hin moofonne dhaamsa jabaa nuuf lafa kaa'anii jechuudha. Kanaaf Ebile kun seenaa Oromoo keessatti, seenaa qabsoo Oromoo keessatti warreen gaafa jaallan wareegaman dura wareegamanis dabalatee egaa Oromoon gabrummaa jalatti kufee diddaa gabrummaadhaa jalqabe hundaa'u jaarmee kamuu haa ta'u falmaa Oromoo osoo Oromoof sabaaf bilisummaaf osoo godhanuu warreen wareegaman kan itti yaadannu jechuudha. Hedduun isaanii mana hidhaa keessatti kan itti naaffatan kan achi buuteen isaanii hin beekamne tokko lama ituuti jechuudha. Har'allee sanumaatu tuffee bara baraan qe'een Oromoo qe'ee gaddaa qe'ee boo'ichaa taate jechuudha. Akka tokkotti bakki deemnee as geenye karaan deemnee dhufne dheeraadha. Waan hedduu Oromoon keessa baane waan akka sabatti waa hedduu argan. Garuu ammallee immoo haalli Oromoon keessa jiru haala nama yaachisu tokko jecha. Haala yeroo namni wareegame qofa walitti dhufnee boo'uudha. Waan isaan irratti wareegaman sana immoo bakkaan ga'uuf carraaqqii hedduu kan goone tokkotu mul'ata jechuudha. Aadaa akkasii san keessaa baane aadaa dhaamsa jaallan kun yeroo wareegaman
yeroo falman dhaammatan kana fudhannee hojiitti hiikuudhaaf warra tattaafatu sila taanee arra bakka irra jiru kana jiru jecha osoo jaallan dabraniif dubbannu torban kana gaddi Oromoodhaa hamaan ammas ta'e Oromootti bu'e jecha jaalbatteen nama tokkoo miti jaalbatteen qara sabaa qabsoo kana keessatti guddate kan yoo dubbate dubbiinsaa akka daa'imatti namatti mi'ootu diina Oromoodhaa immoo afaan isaanii galutti seenaa Oromoo hubatee akka gaariitti rakkoo Oromoo nama ibsu qaroo sabaati jechuudha. Nuti warri adda bilisummaa Oromoo keessa jirru Oromoon akka Oromootti akka waliigalatti qaroo dhabdullee nuti immoo miseensotiin adda bilisummaa Oromoo, hoogganni bilisummaa Oromoo, deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo jaaladha. Nama tokko ka wal gorfannudha. Nama yeroo irraa yerootti walitti bilbilee haala adeemsa qabsoo waliin mari'annudha. Is personal jechuudha nuuf. Dhugaa dubbachuudhaaf. Jaalbattee gaafa bara 2018 gara biyyaa gallee san durallee yeroo dheeraa biyyuma keessaa ta'ee hojjetaa ture gaafa san ifatti wal argine jechuudha. Ani nama faayinaansi irratti hojjetu waan ta'eef san booda egaa biyya deebinee booda innis waan hojii faayinaansi irratti ramadamee tureef jecha yeroo irraa yerootti guyyaa guyyaa walitti bilbilaa ture jechuudha. Haga gaafa hidhaa duraa san hin seeninitti. Waan baay'een irraa baradha. Murannoon irraa baradha. Hubannoo inni qabu qabsoo tanaaf irraa baradha. Amanamummaa inni qabuun irraa baradha. Silaa wareegamuun hin hafu garuu ammoo yoo nama akka isaa san ana fiifuu namni akka nama tokkotti gartee ijoollee qabu ijoollee akkasiisan irraa inni deemuun ammoo akka malee dhukkubse. Ilmi namaa abbuma barbaade yoo ta'e ilmaan ofii guddatanii bakka takka ga'u argu hawwa. If danda'u isaanii ni hawwa of dura jechuudha. Kan jaalbatteetis kanan addaa miti. Osoo riskii jirtullee hubatu saba kanaaf jecha halkanii guyyaa hidhu hiraarsu dadhabsiisu kun ammoo takka hamilee isa hin tuyne itti cichee osoo falmuu gadheen isa nyaatte. Kanaatu caalatti garaan gube malee wareegamni Oromoon kafalaa turtee fi jirtu salphaadhaa miti. Har'a warra miidiyaa irratti beekamu warra hoogganoota jaarmee siyaasaa ta'an dubbanna malee guyyaa guyyaan dhala Oromoo mana hidhaa keessaa baasanii karaa deemaa butanii ajjeesuun akka malee hidhanii torchara jarri kun ilma namaatii jettee haga yaaddu takka si yaachisu takka irratti geggeessuun waan barame ta'eera keessan keessatti. Kan hadheeffatee falme jaallatteen
ganama kana haasawa inni miidiyaalee garagara irratti godhu arkee laalaan ture keessa deemee dhugaa dubbachuudhaaf jaallan isa booda mana hidhatti hafan jaallan namoota mana hidhaa keessaa baasanii rashanan kana yeroo inni hadheeffatee dubbatu tariita isaatis akka itti as deemaa jirtu itti mul'attee na jechisiise. Argitanii? Kana keessa osoo jirru immoo Oromoon dhugaa dubbachuudhaaf akka itti jiru nama yaadisa. Yeroo namni wareegame qofa emoshiniidhaan kaanee waa dubbachuuf waa hojjechuuf waa wanni jechuuf carraaquun ala rakkootana hundeedhaan furmaatatti barbaadu irratti ammallee rakkoo guddaatu jira jechuudha. Kanaaf ani akka nama Oromoo tokkotti akka abbaa ilmaanitti hedduu gartee duuti jaalbattee dhaatuni akka malee nu miite jecha. Uraa guddoo qaama guddaa tokko nutti uumte qabsoo tana keessatti. Qabsaa'onni hedduutu isa duras darbe fuuldurallee warreen har'a biyya keessaa qabsoo irra jiran kun karaan isaanii kanaan adda ta'a jennee yaadna. Garuu saba kanaaf of kennanii ani haa darbu ani haa wareegamu sabni Oromoodhaa kun wayitti haa ba'u jedhaniiti riskii jirtu hunda fudhatanii kana godhaa jiru. Oromoowwan hubachuu qabdu qabsoon bifa hedduu qabdi. Har'a lolloota addunyaa irratti deemaa jiru kana yoo ilaaltan osuma boombii walirratti roobsanuu osuma ilmaan wal jalatti fixanuu political wingiin ammoo teebilirra taa'ee waliin haasa'a jechuudha. Haasa'ii furmaatatti barbaada. Qabsoon tun roga hedduu qabdi. Oromoon kan hubachuu turre jira. Roga hedduu qabdi. Minsii qabsoon qabdu kana hunda itti dhimma baanee hamma danda'ametti dhumaatii Oromoodhaa kana yoo gabaabsine malee akka amma asiifachuu wal qoqqoodutti deddeemuu kanatti dafnee waan kana keessaan baana. Kana hubannee hamma danda'ametti waadaa jaallan qabsoo tanaaf wareegaman waadaa guyyaa guyyaan namni itti wareegamaa jiru kana haaromfannee beektu warri ala jiru kuni waan kana yoo ofii itti amannee ofitti fudhanne malee namni nu dirqisiisu hin jiru jecha. Ammoo sammuun keenya nu dirqisiisuu qaba. Bara baraan gaddaqee Oromoodhaa golgoleessu kana keessaa ba'uuf maanni jiru falmachuu qofa. Waa takka wanni biraan jiru. Kanaaf guyyaarraa kanaasitti dhuftanii nu waliin eebla guyyaa goototaa kabajachuudhaafis baga walitti deebinee isiniin jaa gadda kana keessaa baanee guyyaa tokko akka Oromootti dhaabbannee guyyaan ammoo bilisummaa Oromiyaadhaa lafa Oromiyaa irratti kabajnus fagoonatti fakkaatu gootota hedduu qabna. Gooya amma jiru kun takkaawwa ammoo emoshiniidhaan wanni amma haalli amma uumame kun qofaan if duubatti deebi'uun osoo hin taane maatii jaallan irraa wareegamanii kanas yeruma hundaa'uu qalbii keessatti yaadannee quba qabaannee ilmaan jaalbatteetis ta'ee warreen biraatis dirqama ofirratti fudhannee waan tokko godhuudhaaf akka itti yaadnu
dhaamsa Oromummaa isinitti dhaammadhaa. Galatoomaa horaa bulaa. Fayyaa ta'e jaalatumsaa baay'ee galatoomii. Kanatti aansee Public Relations Adda Bilisummaa Oromoo fi barreessaa kutaa Dr. Raggaasaan gara waltajjiitti afeeraa. Dr. Raggaasaan Naasimaddaa. Akkam jirtu bakka nagaan dhuftanii jedha dursa. Egaa guyyaa har'aa sababii nuti itti wal geenye jaaltumsaan hedduu isaarraa dubbateera sababii ta'eef sanarra deddeebi'u. Sanarra deebi'us immoo dhaamsa karaa ijaaramaa jiru gara fuulduraatti akkamitti deemna isa jedhu haalama dhalate kanaafis miidiyaa irratti iddoo kana bakka baay'ee tureera. Hogganoota Adda Bilisummaa Oromoo kan ala kana jiranis baay'een isaanii miidiyaa irra turaneera. Kanaaf haaraa waan dubbadhu hin qabu. Guyyaa har'aa kan nuti kabajuudhaaf saganteeffannee caasaa Adda Bilisummaa Oromoo Kakonyaan Oromiyaa Minisootaa nuuf qopheesse guyyaa yaadannoo gootota Oromoo waggaa 44ffaa natti fakkaata kana kabajuudhaaf wal geenye. Eebilli waggaa waggaadhaan guyyaa yaadannoo gootota Oromooti. Keessumaa Adda Bilisummaa Oromoo dhumaatii hogganoota Oromoo warra jalqabaa Irbuu Shinniigaa jedhamee kan beekamu dhumaatii isaanii irratti hundaa'uudhaan eebilli 15 waggaa waggaan akka kabajamutti murteessee. Kanaaf caasaan Adda Bilisummaa Oromoo biyya keessaa biyya alaa addunyaa marattu guyyaa tokko walirraa eeguutiin haala mijoofne keessatti illee gootota keenya seenaa keenya bara baraan yaadachaas ga'e. Kanaaf jaallan waltajjii kanaa har'a as Minisootaatti qopheessitanis galata keessan bilisummaa haa ta'u jedha. Kun jabina guddaadha. Sabni biyyi goota hin qabne biyya ta'uu hin danda'u. Maaliif biyyi kan inni ijaaramu dhiiga namaatiin dhuguma. Dhiiga namaatiin ijaarame seenaa inni kan hojjetame lafee dhiiga namaatiin. Ilmaan Oromoo qaroon waggoota baroota kana hundumaa qabsoo kanatti gatii kaffalaas ga'ani. Nutis as dhaabbannee biyya Oromiyaa qabna jechuudhaaf nu dandeessisaniiru karaatti nafne. Wareegamni isaanii isa kana kabajuu yaadachuu dhufnee jechuudha. Biyya keenya biyya Ameerikaa amma keessa jiraannu Ameerikaan biyya keenyadha. Biyyatti bilisaan ofis dandeenye saba keenyaafis nu dubbachiisuu danda'eef galata guddaa kan qabnu United States of America. Waltajjii bakki amma dhaabbannu kunis seenaa mataa isaatii guyyaa goototaa qaba. Amma guyyaan gootota Memorial Day baatii tokko booda waggaa waggaadhaan the last Monday of May keessa ta'a. Isas ni kabajna. Maaliif biyyi kun biyya bilisaa ta'ee biyya demokrasii ta'ee biyya kana dhufnee ilmaan itti torree horii itti torree ofirra dabarree immoo biyya keenyaas akka ta'u ruutii keenyaas immoo akka dubbachuu kan nu dandeessisu biyya kana sababii ta'eef isaan hojiilee biyya keenya kana hojiilee ni kabajna. Maal jechuu barbaadeetanii sabni hundumtuu biyyi gurguddaan hundumtuu kan tasgabbii sabatiinsa godhatee sirna demokrasii uummatillee seenaa keessatti waggaa waggaadhaan bara baraan gootota isaa kabajaa jechuudha. Nutis kan nuti gochaa jirru kana. Gara fuulduraattis amma sabni Oromoo dhalli Oromoo biyya lafaarra jirutti wareegama gootonni keenya kaffalan kabajaa jiraannaa jechuudha. Egaa nu dabarrees dhaloota itti fufaa jechuudha. Kanaaf as jirra. Seenaa Irbuu Shinniigaa irra deddeebi'uun barbaadu yeroo jalqabaatti hogganoota Adda Bilisummaa Oromoo qaroon keessumattuu bara sana bara namni akka har'aa barnootaan fagoo deeminitti bara namni hin dammaqinitti bara Oromoon carraa argatanii hin argatinitti dargaggooti beektoti Oromoo lakkoofsaan xiqqoo turan Adda Bilisummaa Oromoo warri bu'uureessaniif warri hoogganan shiftoota Somaaliidhaanii naannoo Shinniigaa jedhamutti dhumanii nama 11 hogganoota qaroo nama 11tu dhume isa sanarraa jalqaba yaadannoon kun. Haa ta'uti sana duras bifa organized ta'anii haa ta'u malee goototi Oromoo hedduun dhumaniiru. Kan Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa kan Amattoota Maamuu Mazammil fa'aa nama hedduu kaasuu ni dandeenya. Garuu akka Adda Bilisummaa Oromootti Irbuun Shinniigaa boqonnaa haaraa banee
guyyaa kanarraa qabee waggaa waggaadhaan guyyaa gootota Oromoo Memorial Martyrs Memorial Day akka institutionalized kan godhu adda bilisummaa Oromoo sababii ta'e kanaaf bakka kana jirraa jechuudha. Asirratti waa yaadannu qabna. Waan amma ta'e kanatti nan dhufaa waa yaadannu qabsoon Oromoo utuu ni dhaabbata ta'e yeroo ilmaan Oromoo qaroon 11 bakka tokkotti dhuman isayyuu precious warra ta'e warra bakka bu'uu hin danda'amne jedhamee kan yaadamu yeroo isaan dhuman dhaabbata ture. Qabsoon kun ergasii hin dhaabbanne. Hoogganaa haaraa horataa, qaroo dabalataa, injifannoo argataa, biyya Oromoo jedhu uumee, Oromiyaa uumee, har'a biyya keenya irratti kontroolii dhabuudhaan diinni ammallee sirni kun baduu dinnaan diinni ilmaan jalatti wajjeesaa tattaafuuf malee Oromoodhaan baay'achiin godheera. Biyya qabna. Oromoon biyya ta'eera. Oromiyaan biyya ta'eera. Akka Oromiyaan biyya ta'uuf godhe warra hanga guyyaa dheengaddaa jaalbattee wareegamutti gammaatti dhiiga isaanii gammadaa sababii ta'eefi isaan kanatti ni boonna qabsoon keenyatti fufa. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo, qabsoo Oromoo waliigalatti namni dhaabu, humni dhaabu waaqa gaditti akka jiraachuu hin dandeenyedha. Ergan kana jedhee booda gaa waan jaalbattee ani nama miidiyaa irra nakaayanii kanaaf hamman beekutti haqa saba kanaa nan dubbadhaa carraan argadhetti waan an beeku nan dubbadhaa waan irratti immoo jaallan biraa beektota biraatti guutu torban kana keessa duula miidiyaa hedduu goonirraa akka dhaabaattis hayyooti Oromoos bakka adda addaatti argitaniittu kanaaf waan jaalbattee irraa hedduu jedhameera. Ani akka namaattis akka nama jaarmiyaattis hunda keenya gadi mana keenya hunda keenya dha seenee addunyaa biratti Oromoo jirurraa ani immoo mucaa kan dhugaa dubbachuudhaaf gaafan jalqaba miidiyaa irratti arge caasaa dhaabaa keessa jiraachuu isaallee tun beekin miidiyaa irratti arge miidiyaa xiqqoo tokko irratti arge namatu sheer godhaa fuula isaa argeen beeku sababii ta'eefi waggaa 4 dura baay'ee dubbata ture baay'ee na dinqe yeroo fudhadhee yeroo lama dhaggeeffadhe tan mucaan kun egeree saba Oromooti. Egeree qabsoo bilisummaa Oromooti kan jiru sammuu keessa. Instinktiin konatti biyya jechuudha. Achumaan biyya keessaatii jaallanoo warra jaarmiyaan gaafadhe isaan kun immoo warra qeerroo raasaa ture hooggantoota qeerroo dhaabattee urgeessaa jedhamaa jedhanii caasaatti as dhufee waltajjii adda addaa irratti dubbachuutti ka'e parsanaalii itti bilbilataa barbaade. Maaliif namni kun nama inkalkeetii ta'uu qabu, nama gara fuulduraatti illee abdii ta'uudha qabu. Anatti instinktii koo yeroo sana natti beeksisuun jechuu kooti. Ajaja tokko malee dhuunfaadhaan itti bilbilee akkasitti qunnamtii jalqabu. Inni dhugaa sana booda waan ta'e hundi keenya addunyaan baay'ee jaalbatteeni expectationii koos kan namoota baay'ees hin dhugoomse. Yeroo irraa yerootti dhimmi hojii public relations irratti anaanis na ilaallata. Innis immoo waan tokko na gaafata waan kana akkamitti proceed goonu jedhaa yeroo dibeetii adda addaa deemu nama qaruu ta'uu isaa kan inni itti beeku keessa hin gaafata. Namni beekuun basaa jedhee yaada. Waan naafu jira nama beekumsa barsii godhu nama beekumsa barbaadu. Kanaaf abdii keenya keessumaa adda bilisummaa Oromoo keessatti abdii keenyadha nurkatti ijaarsa. Sakaan maal akka inni ture maal akka inni gochaa ture Oromoo irra yoo darbee halagaanuu ragaa ba'eeraaf halagaanuu itti hinaafaa ture maal qaba mucaan kan keenyatu ta'eera ta'ee jedhee akka kanaatti itti hinaafaa ture lagaan. Kanaaf duuti jaalbattee du'a dhalootaati. Du'a dhaloota irratti xiyyeeffate malee du'a nam tokko irratti xiyyeeffate duwwaa miti. Kanamaatti maatii qaba ijoollee qaba hundi keenya ijoollee qabna. Mee immaajin godha irraa duutee isayyuu haala jireenya biyya sanaa keessatti dhalaqee irraa duutee ijoollee kee facaasuu haa turuuti. Ijoolleen keenya mana barumsaa dhaqanii amma isaan manatti deebi'anitti manaa ba'anii amma isaan deebi'anitti ni amantu. Ijoollee akkasii dhiisee deeme. Innis nama akkuma keenya dhala isaa jaallata. Akkuma keenya akkuma abbaa fedhee ijoollee isaa guddisee bakka tokko akkaasan isaaf ga'an barbaada. Hawwii ijoollee isaa jaalaa karaatti hambisanii jaalbatteen akka hoogganaatti akka qabsaa'aatti ni kufee qabsoon bilisummaa Oromoo mootoo mataa isaatii qaba. Qabsaa'aan ni kufaa qabsoon itti fufaa jedha. Qabsoon itti fufa.
Jaalbatteen garuu irreplaceable keessumaa ijoollee isaatiif. Nu keessattis irreplaceable. Keessumaa immoo dhaloota addi bilisummaa Oromoo haaraa horatee jaarmiyaan kun transform ta'uusaa kan nutti mul'isaa ture jaalbattee fi waa'illansaa. Ijoollee qaroo gariidhaa jiran amma akka lammii beenyaa fa'a. Ijoollee kan potentiaalii isaanii hin argin PP'n fuudhee guree dhukkubaan dararaa akka jiru kan du'aa gadi hin taane haala akkasii keessa ijoollee jirantu jira jechuudha. Jaarmiyaan kun nama horateera. Qabsoon bilisummaa Oromoo dhalootatti darbeera. Jaalbatteen inni dhalate addi bilisummaa Oromoo uumamee waggaa 10 booda ta'uu danda'a. 1973 dhaabbate addi bilisummaa Oromoo. Jaalbatteen kan inni dhalate jalqaba 1980s keessa 80moota keessa. Kanaaf dhaloota addi bilisummaa Oromoo guddifatee fi dhaloota haaraa torchii kana yookaanis immoo guca kana fuudhee gara fuulduraatti deemaa jirutu nurkatti dhaamsuudhaaf yaadanii jechuudha. Kanaaf jaalbatteen nama tokko duwwaatu hin ta'ini dhaloota. It's a generation. Dhalootadha. Dhaloota nurkatti rukututti kaanii jechuudha. Amma kan goonu saba gaddi. Saba yeroo numaa ba'u ta'uu danda'u hin qabu. Tokko jaalbattee haqqisaa akka ba'u alaaf keessaan itti fufnaa. PP'n inni isheen gootu walumaan ni beekna. PP'n haqa battee haqa acaaluu hin baasne. Dammarraatti itti eegnu namni ajjeese namni horii namaa hate abbaa horii sana wajjin barbaadee horii sana arguu hin danda'u. PP irraa hin eegnu. Isa kana yeroo irraa yerootti irra deddeebinee dubbanneerra. Nutu qoratee haqa isaa isinitti himaa callisaa warri jedhani PP warri dhiiga namaa dhuguudhaaf barani isaan addunyaa biraa keessa jiru. Isaan taayitaa isaanii qabeenya saaman sanaa fi waan halkanii guyyaa ofirratti nyaatan kana tikfachuudhaaf iji isaanii jaameera. Haadha isaanii nama arguu hin dandeenye ta'anii isaan irraa deemu. Kanaaf haqa jaalbattee akka inni bahee haqa isaa akka mul'atu. Haala akkasii keessatti illee kan artista Hacaaluutti illee deebi'amee inni sun illee akka involved ta'u sabni Oromoo biyya keessaa faqaa dhiibbaa kana gochuutti jira international community irratti. Inni kaan akkuma jennee yoom dhaabbata inni kun isa jedhuuf kun kan inni dhaabbatu gaafa sirni kun bade duwwaadha. Kanaaf qabsoo kana sirna kana irratti itti fufna. Addi bilisummaa Oromoo yeroo ukkatus, yeroo gabbatus, yeroo rakkatus, yeroo bal'atus consistently kan itti fufee mootummaa sirnoota Itoophiyaa hanga ammaatti jiran dhufaa darbaa kan ija guutee dura dhaabbatee falmee lolaa jiru adda bilisummaa Oromoodha. Inni kun karaa sirriidha. Isa kanatti fufuu qabna. Miseensota adda bilisummaa Oromoo, deeggartoota adda bilisummaa Oromoo maa nama lama hin taane, maa nama sadii hin taane itti fufna. Inni kun itti fufa, qabsoon kun itti fufa. Sabni Oromoo immoo inni bal'inaan alaanu dhaggeeffatu immoo Oromummaa kana walumaan qabnaa. Adda bilisummaa Oromoo kan hundumaati. Korporeeshinii miti. Abbaan barbaade jaarmiyaatti keessatti gurmaa'ee sirna jaarmiyaa guutee heeraaf seera isaa eegee disipiliinii isaa danda'u keessatti gurmaa'ee qabsoo kanatti fufuu danda'a. Kan immoo hin barbaanne deeggaruun dirqama isaa ta'a. Qabsoo deeggaruun jaarmiyaa malee bakka tokko ga'uun hin danda'amu. Sababii ta'eef waan tokko barbaanna taanaan iddoo dhibba dhaabbannee waan nuti achiif goonu tokko illee nuti kana beekuu qaba namni jechuudha. Yoo iddoo dhibba dhaabbannee waan tokkicha duwwaa barsiisuu goona ta'e yoomii bira hin deemu. Kanadha kan gochuu qabsoo itti fufuu danda'u qaba. Sirni kun baduudha qaba. Yaadattoo sirna Agaazii jedhamu yeroo EPRDF TPLF mootummaarra ture yeroo protestii Oromoo yeroo diddaa gabrummaa gartuu nama nyaata tokko waraana bineensa fakkaatu tokko malleessaa organize godhanii Agaazii jedhama ture. Agaazii birgeediin kuni akka namaatti tuuteen akka bineensaatti inni nama nyaataa ture. Ijoollee Oromootu bittinse kana. Of course gatiin itti kaffalameera. Agaazii bittinsuu keessatti humni jaalbattee hoogganummaan jaalbattee ijoollee dargaggoo Oromoo wajjin keessa jira. Bara 2016 keessa yeroo Oromoo protestii reebamee tumamee inni himateera. Reebamee tumamee hin du'e jedhanii gatanii bira deemanii deebee lubbuu horatee ka'e. Carraa isaa kan marabbisaaf kenne immoo saba isaaf qabsaa'ee seenaa Oromoo keessatti seenaa biyya sanaa keessattuu kan Oromoo duwwaa keessatti tun ta'e chaaptarii haaraa tolfatee deeme jaalbattee.
bakka agaazii namoo kan bu'ee koree ajjeechaa koree nageenyaa isa jedhan iskwaadroonii ajjeechaa deessa iskwaad bifa biyya keenya keessatti naannoo sanatti argamee beelini wanni warra naazii Jarmanii SSC warra naazii Jarmanii ittiin Adolf Hitler namoota dhabamsiisaa ture ijaarratanii namooti afaan Oromoo dubbatan nuti mootummaa Oromooti warri jedhanii warri Oromoollee baaleegisee jechisiisanii bineensa koree nageenyaa jedhamu ijaaranii ittiin ilmaan Oromoo nurkatti bitaa jiru. Koreen nageenyaa kun yoo bittinnaa'e malee seerri fi heerri akkasumas immoo sirni koree nageenyaa kana uume yoo bittinnaa'e irraan kan hafe torban lamaan irraas ji'a dhufus waggaa dhufus yeroo ilmaan du'a ga'iidhaaf wal ga'ii saba akkasii ta'uu hin qaban. Wareegamni kun itti fufa of course garuu wareegamni kun gabaabbachuu qabaadha malee qabsoo wareegama qaba. Gabaabbachuutu itti ture. Seenaa yeroo dhiyoo seenaa Jaallaggasee yookiin tariitii akkuma namichi nuun jedhe sana shoorti memorii qabataa sabni Oromoo malee Jaallaggasee yookiin qofaa isaatti waggaa 5 oliif lole dhiya Oromiyaa Wallagga keessatti gaafa qabanii bifa inhuman ta'een reeffa isaa qodrootti baatanii gabaa gidaamii keessa gaafa naannessanii hin callifne Oromoon irraanfatee dhiise torban tokko wajjin reeffa keenya du'aa keenyaaf illee kabajaan qaban turan gaafa Jaallaggasee wagii du'a isaa duwwaa miti saaraa barahaa jedhanii dookumentariitti hojjetan jarri san garuu hin badani eegtu sirni sun hin bade EPRDF hin bade garuu badee hin banne Abiyyi faatu keessatti hafe Abbaan Duulaa faatu keessatti hafe ijoollee xixinnoo isa booda guddifatanii kan akka Shimallis faatu keessatti hafe. Kanaaf sirni PP amma itti fufinsa EPRDF Abiyyi nama EPRDF guddisedha. Security structure isaanii keessa taa'ee kan inni gochaa ture ijoollee Oromoo abaawoon kasasamtee TPLF dararaa turte Ethiopian Telecommunication keessaatii wanni baasee akka evidensiitti ijoollee kun abaawoo wajjin hojjetaa turanii Asmaraatti abaloo wajjin haasa'aa turanii Awurooppaatti abaloo wajjin haasa'aa turan jedhee admissible evidence sobaa dhiyeessee ijoollee Oromoo dararsiisaa akka ture Abiyyi tokko. Kanaaf sirni EPRDF hin kufne TPLF gara Maqaleetti adeeman malee sirni sun hin kufne ija baase jijjiiramni dhufe yoo jiraate bineensoti halagaan warra kaabaa gita bittuu kaabaa nuti lolaa ture sanatu amma gita bittuu ijoollee Oromoo afaan Oromoo dubbatan Oromoo ofiin jedhanii bakka bu'ee jechuudha. Kanaafidha sirni kun baduu qabaa ka jennuun nama miti kan irratti qabsoo sirna irratti qabsoo sirna hamaa sirna bineensa ta'etu nu qabatee jira sababii ta'eefi Oromoon isa kana irratti dammaquudha qabaa. Iddoo tokko duwwaa dhaabbachuu nutti jira. Iddoo 10 iddoo 20 iddoo 30 dhaabbannee we're not going to go anywhere. Isa kana beekuu qabna. Gama keenyaan adda bilisummaa Oromoo kan daandii kana qabate warra qaroo ta'e takka of jajuudhaaf miti namoota qaroo ta'etu adda bilisummaa Oromootti hin jalqabarraa qabe. Warri dadhabe keessaa harca'e warri kaan itti wareegamee inni kaan amma dhumaatti deeme amma dadhabutti deeme. Hidhaaf ajjeechaan dararaan kan isaan hin dhaabiin qaroo Oromoo hedduutu ture. Bara Mangistuu namooti keenya hoogganoota adda bilisummaa Oromoo gariin maanguddoo nama lubbuun jiru gariin hin jiranii waggaa 11 hidhamanii. Qabsoon kun yeroo dhaabbata ture jira namoota gurguddoo namoota beekoo turan yeroo isaaniitti qabsoon kun gaafa shinnigaatti ijoolleen keenya dhuman dhaabbata ture. Wayyaaniin waan isheen goote yaadan waggaa 27 keessa. Gochaa kana keessa immoo harkaa kan qabu warra Abiyyi Ahmad fa'aa warra akka Abbaa Duulaa fa'aa fi waayillan isaaniiti. Qabsoo kana dhaabuu hin dandeenye. Garuu wareegama kana ofirraa dhaabuu danda'uu qabne sirni kun baduu qaba. Sirni kun yoo badeen achi boo'ichi keenya hin dhaabbatu. Doogayii biraatiin doogayii wal fakkaataa kan koreen nageenyaa ajjeesu deebinee akka walitti hin dhufneef sirna kana balleessuu irratti hundi keenya bakka jirutti ooppereet gochuu danda'uudha qabna. Naa irra deebinee guyyaa gootota irraa addunyaa maratti kabajamaa boor iftaan torban kana guutummaatti bakka caasaan adda bilisummaa Oromoo jiru guutummaatti kabajamaa. Kabajaan adda bilisummaa Oromoo duwwaatu hin ta'in kan uummata Oromooti. Haa ta'u garuu waan kana institutionalize kan godhe adda bilisummaa Oromoo sababii ta'eefi
caasaan adda bilisummaa Oromoo isheetiin fudhateetu yeroo yeroodhaan kabaja sababii ta'eef adda bilisummaa Oromootti identifaayi ta'a malee guyyaan gootota Oromoo kan dhaloota Oromoo kan biyya Oromoo kan saba Oromoo hundaati akkasitti quba walaa qabaannu Waaqayyoo jalbattee bakka qabbanaa nuuf haa kaa'u ilmaansaa maatiisaa abbaasaa haadhasaa hiriyoota isaa immoo Waaqayyo jajjabina haa kennuu fi Oromoo ulfaadhaa fayyaa ta'an jedha. Fayyaa ta'e Dooktar Raggaasaa akka waltajjiitti yeroo haasaan haasa'ame cuunfaa isaa dhiyeessuun natti ture garuu fuuldura deemuu qabna yeroo qusataa kanaaf irra jechaa dhiyeessifama. Asitti aansee caa utubaa Abaaworraa adde Daawit haasaa godha. Caan utubaa kun miseensa ofiin jedhiin malee miseensa ol dhaaba kana kan utubee jiraachisedha. Naamusa isaan qaban, murannoo isaan qaban, hojii isaan hojjetan miseensa of jedhu olidha yeroo hundumaa. Afaan guuteen dubbadha kana. Miseensonni isas keessa jiru afaan guuteen dubbadha. Miseensa olidha. Baay'ee jajjabeessaniitu dhaaba kana bara hamtuu keessa dabarsaa jiru. Yeroo biraa walitti deebinaa amma adde Daawit as kottu. Naasimadhaa. Akka Oromoo tokkootti akka dubartii Oromoo tokkootti ani haadha manaadha obboleettiidha baay'ee ulfaata naaf irra dubbachuun garuu waan tokko yaadadhe otoo hin dhalatin dura umurii koo dura haati koo obboleessi dhukkubsatee mana kimii dhukkubsiisaa turte Finfinneetti natti fakkaata mana yaalaa sanaan beeku maal akka ta'e otoo jirtuu namicha weeyyette namicha nama guddaa mucaa baay'ee bareedaa dargaggeessa baay'ee ilaalchisaa bareedu baay'ee iji namaarra bu'u tokko fidee dhufee ciibseetti mucaa isaatii dhukkubsatee ciibsee guyyaa muraasa booda mucaan suni ilma dhukkubsateetti wayyoofne garuu gaaf tokko abbaan mucaan rafnaan dadhabee xinnoo ishee bira dheereffachuudhaaf deemee natti fakkaata biraa innaa jaarsi kun turees deebi'ee dhufu mucaan hin kaane yennaan abbaan siqeenaa lokkuun beektan manni yaalaa biyya keenyaa kutaa tokko keessa nama kudhan finciisa miti jedhee namni baay'ee guutuudhaaf sireen nutu qabamaadha. Abbaan mucaa kanaa dhufee mucaa isaa bira taa'ee mucaan ka'uu dinnaan qaqqabatee innaa ilaalu mucaan hin jiru du'eera. Yennaan ol ka'ee dhaabatee gurra isaa lamaan qabatee amma dachiin garagaltutti iyya jedhan. Gurruma isaa qabatee iyyetti fufee biyya asitti kaatee achitti kaatee narsoonni dhufanii kee dhufanii namichi dhaabennaan dhaabuu dide iyye yennaan beektoota biyya keenya akka tiriitii nama godhan narsii wayii dhufteeti iyye minoo noo alaante minoo al lama zimmaa jedhu jennaan zimmaa jedhu ganaa coohalloo dheeyyerte minoo noo al abduu al deemnaan awoo abijjaallee mootii sanyaa walitti yaadillan deedhe ani sar'ee naasaan na harkaa badee waan hin taane dubbadhee naa dhiisaa kan dhiigni isaa dhangala'ee eegumsaa duubatti garagalfamee cabee dugda duubatti hidhamee adda isaa keessa sammuu isaa keessa raasamee qannaamee dhiigni isaa dhangala'ee ciisaa jiru batti orgeessaa kana waan ta'eef dhaabadhee dubbachuun akkamittan dhaabadhee dandee dubbadha otoon kana laatu otoon kana argu kuni anaaf kana ta'e haadhoo kooti dhiiga kooti qommoo kooti dhala Oromooti
Oromoo ko banneerra akka sabaatti salphanneerra qaanofneerra namaa gadii taaneerra. Kanaaf otoon kana haala akkamittan dhaabadhee dubbadharee otoon iyyeef naaf mala akka jaarsa gaafa sanaatti maraadhee wayyaa boofneerra saba ko. Guyyaa afur guutuu maal keessa turre, maal laalaa turre, maal dhagaa turre. Kanan mala batteedhaaf nama bareedaa sanaaf, haasaa gaarii sanaaf, dhaabbina gaarii sanaaf, malaloo dhara Oromoo sanaaf, kanaas hawaasaan sarara mi'aawu, kan namatti hin dabarre, kan namaan afaan isaatii keessaa hin baane, kanan malaa fi Oromoo. Amma yoomiitti, amma yoomiitti, amma yoomiitti jireenya kootti dhaladhee wanti itti waaqayyo galateeffadhu keessaa Oromoo ta'ee dhalachuu koo ture. Gadda gaafa roobii ganama sa'aatii 5 kaasee garuu Oromoo ta'uu koon jibbine, ofan jibbe, ofittan qaanne, waanan godhuun dhabne. Ofan tuffadhe, anu Ameerikaan jira, biyya nagaan jira, waa tokko illee godhu nama kanaaf hin jedhe. Ofittan ceepha'e. Maal Oromoo amma yoomitti akkatti dhaabannee boonna, amma yoomitti akkatti salphanna. Namni sana fakkaatu, namni kana fakkaatu sun har'annaa akkas ta'e akkatti gombi'amee ciisu. Innaa kana fakkaatu garaa maaltu galee nuu ta'a. Meeddoo haadha manaa sababaa keenya dubartoonni. Dubartiin yoo haadha waalte, yoo abbaa waalte, yoo ilmusha waalte, abbaa manaa ishiitti galteeti hirkatti. Abbaa manaa ishiitti obsiti. Eenyutti hirkatte, eenyutti obsarraata manaan batte. Iddoo ishee of kaa'aati ilaalame. Ijoollee afur qabdi, garaatti baalti. Eenyu faana mana oolmaa ciifti. Eenyummaa si godhuudhaan, eenyu faana ciinsi bata dhaabatee, eenyu sarkaa fuudha mucaa ishii. Eenyu tansii jira jedhaan. Ilaalmee saba koo, mee koottaa xiqqeeffannu, mee koottaa garaa godhannu, mee koottaa onnee haa godhannu. Har'a guyyaa goototaatii kabanya miti. Guyyaan goototaa kun jarri sun gaafa iddoo tokkotti dhumanii wajjin awwaalamanii jaalala jedhaniiti, dabarsanii wal kennuu jibbaa jedhaniiti. Gara waggaa 45 oli har'a. Gara waggaa 48 battee yeroo sana dhalanne. Isaan tokkummaadhaaf, tokko ta'uudhaaf osoo lubbuu isaanii oolchuu danda'anii jaalala tokkummaa Oromootiif wajjiniin dhuman. Nuti har'a tokkummaa dhabneeti battee du'a akkanaa du'e. Waggaa 45 boodatti. Addi bilisummaa Oromoo gaafa qabsoo kana calqabeeti. Waa'ee Oromummaa kana keessa Oromummaa kana gaafa kaasu. Arangamaa beektu biyya keenya namni baadiyyaa dhufsan. Arangamaa harkaan cireet qabsoo kana calqabee karaa nutti baase. Arangamaa jechuun keessa deeman foon namarraa cira, wayyaa namarraa cira, karaan keessa deeman hin jiru. Arangamaa harkaan ciranii foon isaanii ciranii dhiiga isaanii dhangalaasanii karaa kana karaan har'a haayiwayii 80 irra deemu kan hawaasa dhabamu. Nuti garuu har'a osoo haalli nu mijaa'ee jiru. Oromoon keessumatti biyya alaa jirru kuni namni keezii Oromoo keezii adda bilisummaa Oromootiin hin jiru. Warra diibii baay'ee xiqqoodha harka 100 keessaa harka tokko yoo ta'u. Dhaaba adda bilisummaa Oromoon dhumanneeti. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin sabni kun gatii baasaa jira. Waan biraatiif miti. Har'a warra jirru garuu warri haalli nu mijaa'e, warra jireenya qannoo jiraannu, warri deenyee ijoollee keenya guddifannu, mana barumsaa barbaadatti barsiifannu, waa'ee Oromootti dhiibnee isa biyya jirutti isa caancii lafaan kaa'ametti, isa garbee dubbachuu hin dandeenyetti, isa jireenya harkaa fuudhametti hundumaa itti gannee gallee teenyeetti dhiibnee waa'ee Oromoodha. Ila kan warra na jedheef kan bara na jedhe looluu jedhe Oromoon. Jaalannes jibbines gaaf tokko guyyaa isaan beeknu Oromoon hin bilisooma. Sabni keenya lafa yaadeen gaa ijoolleen nu duuba dhachaa jiran darbaa jirutti dhufaa jiru. Nuuf wayyoo garuu warra maqaan keenya galmee seenaa irra jirre, warra maqaan keenya galmee seenaa xuraa'aa irra jiru, warra ofittoo ta'anii, warra of jaalanne, warra saba keessaa dhufne irraanfanne, warra biyya keessaa dhufne irraanfanne. Amma yoomitti boonna. Sanyii yartuu eeboo ishii waraabee of keessaa fuutee arraabdee Oromoo. Har'a eeboo battee waraabee kan of keessaa fuunee arraabaa jirra warri.
haalli nu mijate dhugaadhaan sin jedha dhiifama na godha sitti madhiira duraayyuu waraan ta'e dubbadhe waan dubbadhe ifan qaba. Amma wayyaa uffannee deemnu hundumti keenya fayyaadha fayyaa miti. Namni tokko maraatoo jechuun yoo qullaa buusee laastikii gurraacha mataatti hidhatee kaarra deemedha hundumti keenya iyyuu maraanni irra maraatoodha. Harka inni guyyaa aadaa deemnu akka Oromoodha. Jireenya saba keenya harkaa fuudhan Oromoo. Waan tokko yaadadha jidduu kana. Bara dargiidha dargii karaa militariidha warra waa'ee militarii beekan akka Damisee Bultoo faajjiise karaa siyaasaa karaa barumsaa namoota beekumsa qaban kan akka Ilee Fidaafaa hundumaa fixee wallaalaa buuree aangoorra kaa'ee biyyittii Itoophiyaa sana allayyaatti gad darbee biraa deeme qilee magmaqiitti galchee. Warri isaan harkaa fuudhee dhufan immoo warra isaanii gadi biyyicha waan godhan laalaa. Har'as qaroo keenya kan akka Battee faajjeessanii kan akka Caaluu Hundeessaa faajjeessanii biyyittiin garamitti akka deemtu laalaa. Siin nama namaa gadi anammoo nama sii gadi argattee yaa gojee namichi. Oppiidiyoo nama namaa gadi nuun immoo nama isaanii gadi argatanii nuti taphatan. Dhiiga ijoollee keenyaatiin qabsoo dhufe. Dhiiga ijoollee keenyaatiin isaanuu bilisa ba'anii har'a sababa bilisaa isaan baase ijoollee keenya ijoollee qeerroo olii gadee ari'anii akka ilmoo bineensaa akka ilmoo bofaa mataa keessa tumaa jiru. Du'a akkasii ajjeesaa jiru. Nama amma nutennaa nama keessa deemnu nama amma nutennaa waliin fannee deemnu. Oromoon Minisootaa keessa jiru duwwaan 60,000 olii jedhu waggaa 20 durannaa biyya haadhu kaaseeti. Waan biraa gochuu dadhabne gadi baanee saba kanaan falmu. Mootummaa addunyaa fuulduratti rakkee saba kanaa dhiyeessu. Walgahii gadi ba'uun hiriira nagaa ba'uun maaliif maal ta'e Oromoon maal taane Oromoo yoo laa gaafanne maaltu galee maaltu nutti tole akkamittiin galleera hin banne hin babbanne hin salphanne namaa gadii taane Oromoon lakkoofsaan baay'eedha garuu Oromoo dhugaa xinnaate malee addi bilisummaa Oromoo qabsaa'eera itti dadhabeera itti cicceera asiin gaheera otoo akkatti du'anii otoo akkatti mana keessatti quusanii ta'aniiti gadi ba'uu dadhabanii rakkatanii asiin gaaniiru dhaloonni ammaa kun nuti warri ala kana jiru warri haalli nuu mijate maalitti jira maali waaqayyo akka namni lafti duwwaan taaneef nu uume akkuma midhaan nyaanneetu baanee galluuf nu uume maaliif nutti dhagaamne waa'ee saba keenya maaliif nutti dhagaamne waa'ee qomoo keenya maaliif nutti dhagaamne waa'ee Oromoodha isin warra jirtan immoo gatii baasaa jirtu yeroo hundumaa wachumaan jira. Haasaan sitti dheeressu dhiifa wajjiniin caan keessaa dhiifa bakka bu'ee kun yaada kootisi dhaaba bilisummaa Oromootiif warra jirtan gaggeessitootanii dhaamsa xinnoo ishiisinii qaba waan isin kadhadhuun qaba. Uummanni dhumaa kun jiru kuni sabni akkatti daaramaa kun jiru kuni maqaa Oromootii dhugaaf otoo hin taane waa'ee dhaaba bilisummaa Oromootiin maqaa bilisummaa Oromootiin. Kanaafuu wanti isin gaafadhu mee kottaa garaa bal'adhaati. Haati garaa bal'atti. Haati ilmooshii isa hamaas, isa gaariis, isa fokkisaas, isa bareedaas walitti qabdee ilmoo godhala kooti gaarii jettee ofitti qabdee walitti qabdee wajjin jiraatti. Mee kottaa garaa bal'adhaati. Saba kana saba jedhee walitti qaba. Isa baqatee dhaaba kana keessaa yaa'ee walitti deebisa. Maal rakkatte koottu dubbadhu koottu gaafadhu deebisiif qabna jedhaa waan dandeessan namaaf deebisa. Fuula walitti tola, haasaa walitti tola. Argine deemnee wanti sabni kun qaba adda bilisummaa Oromoo duwwaadha. Isa jiruun warqaa facaasanii gumaa lamatti nu galchaa jiru. Kanaafuu yoo si danda'ame walgahii waamaati namni akka itti gadi bu'u hin beeku walgahii waamaati saba kana mee mariisisaa beektota gaafachiisa gaafadhaa wajjin haasaa. Warra kana dura dhaaba kana keessaa buufatee ba'ees deebi'aa koottaa wajjin hojjennaa jedhaanii. Warra dhaaba kana keessan turres koottaati warri dandeettii keessanii qabeenyi keessanii warri waa qabdan koottaa waan kana gara tokkotti fillaa'eedhaati kadhadhaa wajjin haasaa adaraa keessan. Nuti haadholiin gubanneerra garaan keenya madaa'eera jireenya keenya gosochiisuudhaan jirra waan ta'eef. Saba Oromootiif immoo dhaamsa hin qabu warri kana dhaggeeffatanii jiraattanii. Oromummaadhaan dhalattanii dhiigni keessan Oromoodha. Garatti keessaa baqattanii qabdanii gadi ba'aatii saba rakkachaa jiru, saba miidhamaa jiru, saba du'aa jiru, saba dhiigni isaa akka bishaanii yaa'aa jiru, saba iyyatee birmannaa dhabe,
saba waammatee owwaannaa dhabe, saba beelee waan nyaatu dhabe, saba kan namaatti hin dabarre qe'ee namaan dhaqne qe'ee isaarratti kan isaatiif dhiibamaa jiru, gubachaa jiru, jiraa fannifamaa jiru jedhaati gadi baatii sagalee ta'a. Barri kun hin darba, gadi baatii seenaa hojjedhaa. Keessumatti dubartoonni hin beektu nuti waan dhalli nama godhu, hin beektu nuti akkatti ilmoo keenya jaalan, abbootiin jaalatan jechuu koo miti. Haati ciniinsifattee baqaqxee deessee waan ilmoon nama gootu beektu miti. Akkatti ilmoo keenya ayyaannu beektu miti. Har'a haati Oromoo biyya jirtu ijoollee isaanii akkamittiin awwaalaa jiru, akkamittiin dhabaa jiru. Otoo dhaabattee haati ilaaltoonni fuulduratti gombisanii dhiigni ilmoo ishee dhangala'aa jiru. Otoo itti kaattee oolchuu dadhabdoonni akka oolchine dhoowwamtu. Isaanis bara akkuma keenya dubartiidha, akkuma keenya nama. Otoo carraan mijatee fi haalli mijaa'ee jiraate baanii beekame kennuu osoo hin danda'u ture. Kanaaf jedhaati ani maqaa Waaqayyootiin sin gaafadha. Namni waa'ee battee kan agartanii, suuraa isaa miidiyaa naannoo kan agartanii galtanii mana keessa teessan. Lafeen gootota kanaa gaaf tokko lolaa ta'ee sinaa nyaatu. Dhiigni gootota kanaa gaaf tokko lolaa ta'ee sinaa nyaatu. Lafeen gootota kanaa qoonqootti sinaa rakkatu. Seenaan jara kanaa ciisicha keessa ciisa siree tukaanii ramaxa faana keessaa isinitti taa godhu. Gadi baa sagalee haa taanu, gadi baa saba kana waa goonu, gadi baa saba lafarraa duguugamaa jiru kana haa oolchinu. Warri waldaatti baqattanii harchi keessatti dhokattanis gadi baa, warri mana maskiida jirtanis gadi baa, warra ala jirtanis gadi baa. Seenaa hojjedhaa, saba kanaa oolchaa, birmadhaa. Kanumaan jechuu barbaada. Fayyaa ta'a. Kanatti aansee nama nu dubbatu nama lama qabna. Sana dura waa jechuu fi yeroo hundumaa mootummaan bara Haile Sillaasee, bara Mangistuu, bara Mallas, bara Abiyyisi Oromoo majjeesaa maali kana yeroo jennu hundumtuu tokkodha. Akkamidha sirnichatti tokkodha. An Oromoo ajjeesaa jiru sirnadha. Malee nama dhuunfaas miti, namni jijjiirameefis miti. Amma sirni sun jirutti, ammi sun jirutti warri biyya alaa jirru booyu, warri biyyaa du'uun hin dhaabbatu. Kana Oromoon baruu qaba. Lammataa addi bilisummaa Oromoo gaafa jalqabee wareegamuuf wal ka'an warri kana ijaaran. Lubbuu isaanii itti dhaban. Inni itti irbuu galee dhufes amma irratti du'aama jira boorus wareegama. Hin dhaabatu amma sirni sun diigamutti. Kanaafuu waan dhaabbatu hin jiru. Batteen du'ee battee kumatti bakka bu'ee bola gaafa sana. Sanan barre bashan. Kumaatamaan bakka bu'ee bola. Kabraa waa haasaba bareedaa kaastee adda daawii waama tokko rimaarkii gochuu fi waa'ee walitti dhufuu uummata qaqqabuu jedhu kana yaada gaariidha. Waggaa 2 dura dookteriin yeroo du'an yaadattu asitti uummata waamnee uummanni baay'een ba'e. Hanaasaa godhee miseensa keessaa yookiin nam tokko yookiin nama lamadha. Uummataaf gadhiifne waltajjii. Achi deebinee koree tokko ijaarre Ameerikaa guutuutti. Seeraan gabaabnee hoggana keenya hayyamsiifnee namoonni nu keessaa ba'an kun sababa adda addaadhaan gaabbaniiru fakkaata. Bu'aa dookteree wal maqixa boonye hindeeffanna jennee koree tokko ijaarre. Koreen suni duula guddaa gootee nama hundumaa quunnamtee ka waggaa 2 dura ba'es waggaa 20 dura ba'es ani gaafatamiin hin jiru.
kaan yeroo nuu kennaa jedhee kaan unoo dadhabnee irraa mee humna haaraa barbaadadhaa jedhee kaan anoo soorata ba'eera jedhee kaan hojii koo dhuunfaa koon hojjedha jedhee kaan immoo dhaaba biraa barbaadadha galaa asii fixannee irraa jedhe akkasitti akka qullaa gallee jechuukooti. Garuu nama miseensota biraa immoo bakka buufataa madeemne dhaabbatu. Yoo gaabbe namni gaabbe yoo jiraate adda bilisummaa Oromoo dhiiga Oromoon ijaarame kan Oromooti. Eenyuyyuu guyyaa kamuu irbuu seenee itti seenuu danda'a. Dhaaba tokko immoo yeroo seenan irbuu seenaniiti. Itti wareegama. Batteemmaa wareegame irbuudha. Akkas jechuudha. Dhaaba sanatti yeroo seenan inni biyyaan baa jiru horii isaa, yeroo isaa, sammuu isaa, qabeenya isaa, yeroo maatii isaa gaaga'ee itti jira. Inni biyya keessaa immoo lubbuu isaa kenna. Inni bosona jirus, inni magaalaa jirus lubbuu kenna. Hin dhaabbatu kun. Kanaaf akkuma hubatamuu fi yoomiyyuu adda bilisummaa Oromoo mana Oromooti ilmaan Oromoo qaraatti dhiigaan ijaarrate kan irraa dhowwuun jiru. Garuu dhaaba tokko yeroo galan irbuu galu seeraa feera baratu biyyuma kamittuu kanumatti irraa eegama banaadha jechuumaaf waan biraa kan fakkaanneef asitti aansee namatu nu haasa'a dura jaalle Faaxumaa nu haasa'u nugusan jedhani maqaa isaanii jaalle Faaxeen ijoollummaa amma dullumaatti qabsoo kana wajjiniin hafte dhala isheettu dabarsite dhalli ishees akkuma ishee kana gaaga'ama Oromoon argataa jiru namoota dubartoota umurii guutuu duukaa hafe bara isaa dheerina isaa ani hin beeku bara Faaxee warra qabsootti galte ani hin beeku dhugaa Waaqaati amma ammaatti garuu numan arga isheen immoo dubartoota kan wareegamanis kan lubbuun jiranis kan mana hidhaatti kan taane ta'anis hin beekti kanarraa seenaa kana xinnoo seenaa dubartootaa gootota yeroo jennu yeroo baay'ee maqaa dhiiraatu ka'a dubartoonni maal godhaa turanii kan jedhu irratti nu waasoftii jaalle Faaxeen asimadhaa. Assalamu alaikum warra Islaamaa akkam jirtan? Warri kaanis nagaan Rabbii isiniif haa ta'u. Nugusni koo barcuma naa kaa'ee warra nugusaati jedhee alaqaan koo galatoo ulfaadhu alaqaa. Egaa yeroonis dheeraa dubbiinis dheeraa kanaaf gaggabaabseetuman namootiin yaadadhu akkuma inni jedhe keenya silaayyuu kan dubartii galmeen hin jiru warruma wal beeknu tariitii namni nuti dubartoonni nuti hin beekne kan bakka adda addaatti wareegaman kan maqaan isaanii hin galmeeffamin hedduutu jiru hedduu nuyyoo akkuma alaqaan koo jedhe namootiin amma maqaa isaanii yaadan kan waliin turre kan wareegaman kan lolaa lolchiisaa turan hedduutu jiru kan lubbuunis jiran hedduutu jiru jarana goota jechuun ka du'e yookiinis ka dhabame qofaa miti kan kaffaltii isarraa eegamu kaffale hundatu goota. Dubartiin utuun hin jedhin waa'ee dubartiin jalqabin waa'ee jaalbattee xiqqoo siyaasa'uu barbaada. Jaalbattee an kan inni isa bara 1918 jalqaban isaa arge
waliin hojiinis walitti nu fidee waliin hojjetaa hamma 19 dhumarraatti waliin hojjenne deebi'ee immoo 20tti deebi'ee hamma 22tti waliin turre. Inni siluma du'aa murteeffataa qabsoodhaaf of kennaa waan ta'eef ani immoo goota jagnummaa gootummaa isaa kaayyoo isaa irratti wareegame hin ililchama aadaa Oromootiin malee hin bo'amu. Goonni goota haadha gurbaa tokko sabsibitannaan biyyatti tokkicha qabdi. Tokkichi sun tariitii Jimma keessa qabsaa'an hin jiru isinitti fakkaata. Mucaan kun jagna qabsaa'aa bara 1991 ijoollee qabsaa'aa turte keessaa ijoollee dardara ijoollee keenyaan hiriyaati. Waryaanee dhaallolaa dhaqeeti mucaan kun wareegame. Wareegamnaan mana haadhaa balbala fidanii reeffa isaa kaa'anii haadhaaf tokkicha. Haati saree fidanii jara dhiifama saba maqaa dhabuun illee warra biyya keenya dhufanii nagadan jaraa waliin walitti nu buusuudhaaf saree fidanii reeffa mucaa kanaa akka saree ciccinii nu dhiiga irratti godhanii haati du'a reeffa mucaasii guyyaa 3 asfaaltii irratti tarkaanfattee baatee galaa lakkoofsa baatee galtuun ililchiti jaartii. Jagni koo ammallee fayyaa jagni koo fayyaa miti du'aan isaallee sodaachisa jedha. Ililchaa baatee galti turte haadha sabsi. Reeffi mucaa kootii illee sodaachisa. Ijoolleen isarratti nama saree geessee dhaqe nama Najaa jedhamu tokkoo fi wayyaanee nama 2 reeffa isaa irratti saree nama 3 saree waliin ajjeesan ijoolleen kaan immoo isuma irratti bakkuma isaa reeffa isaa nyaachisan. Haati ammas gabbaatee reeffi mucaa kootii ka'ee falmatee fixadheera hin duune jettee ililchitee kaatee uffatuma gaddaa yoo ofirraa baafte. Kanaaf an jaalbatteen jagna koot abbaa kaayyoo isaa ga'inni kaayyoo isaa galmaan ga'ateera. Kanaaf hin bo'oon nan ililchaaf jagni koo yoomuu laphee koo keessa jiraata. Kaayyoo isaatiif wareegame kaayyoon isaa immoo jiraataadha waan ta'eef waan hin abdii kutadhee bo'uuf hin qabu. Ittiin nan boonaa nan faarsaa akka isiin akka ilfinni shuyyuu jettee nan faarsa faajjii isaatiin hin faarsee boona malee faajjii isaatiin hin faarsee sirba malee hin bo'u. Kanuu barbaadanuu laphee nu cabsanii sammuu keenya cabsanii akka nu gaddinee kana keessaa abdii kutannuudha waan ta'eef takka goonni gaafa dhaqu akka duuti jirtu ajjeesuun yeroo jiru du'uun akka jiru beekee murteeffatee waan dhufeef. Kanuman jedha innuu laaffifataadha suuteedha laaffifataadha akkasumatti kan isaa qabbaniisee fi bira darba garuu yoomuu immoo qalbii koo sammuu koo keessa jira na dhukkubsaa na dhiigsa onnee koo achittiin fixadha kan isaa waan dubartoota Oromoo qabsoo Oromoo keessatti waa'ee isaa yeroo dheeraa warra wal beektantu jira warra yaadattutu jira jedhee dhugaadha. Warra wajjin qabsoofne jira warra wal beeknu jira warra nu bira wareegamantu jiru warra hadha immoo lubbuudhaan jiran qabsoo kanaaf kaffaltii gurguddoo kaffalantu jiru. Jaran beektuu laata isin magaalaa kanaayyuu warri qabsoo gurguddoo kaffalan waraana ta'anii waraanaa waliin walqixxee hoggana waraanaa abbaa saglii ta'anii kan waraanaa turantu jiru. Takkaa gadi waamtanii takkaa taasoftanii hin beektan. Yeroon isii arge yeroo hundumaa nan faadhanaan saalfadha. Tarii ijaaltumsa beektaa
Sa'aadaa yookiis Ayyaantuu Haji Ammadoo afaan isii kun biyya kanatti hodhatte ka waraana irratti afaan isii kun manaa gadi banam isiin lafatti dhalatte Harargeedha lafatti dhalatte Harargee dhiisteeti dhiha Wallaggaa dhaqxeeti hoogganoota keenya manguddoo keenyaa wajjin qabsaa'aa turte. Hadda garuu haalli akkuma isin jettan haalli keenya itti toluu dinnaan nus immoo waamnee guyyaa tokko taasofsiisnee beeknu kamaayyii isiin gaafa ODF'n dhaabbatu waajjira achi galma sana keessatti isiin kan beektu jaallee abbolleen Joolataa hoogganasii Abbaasiitti beekti. Ol kaatee gaaffii gaafattee gaaffii sanarraa kan ka'e manatti galtee cufattee aartee gadditee cufattee galte. Gaaffii isiin gaafatte maali inni isin dhaabdanii adda bilisummaa Oromoo nan yaadadha. Maali gaaffii isin dhaabbii isin dhaabdan kun adda bilisummaa Oromoo kan dhaabdaniin alatti jettee gaafatte. Jennaan waan dhaabdee tokkummaa ilmaan Oromoo walitti fiduudhaaf jennaan dur nuti tokkon turre jette. Tole haa ta'u eega yaada keessanii duran dhaabbadhu alaabaa kana immoo maa of dura kaa'attanii jettee gaafatte. Alaabaa kana maa of dura kaa'attanii jennaani ayyaantu taa'inii ka'i jedheeni obboleen Coo ka'inii taa'inii ka'i dhaabbadhu faaruu alaabaa faarfadhu jedheen. Nama hunda keessa gara nama 500 ol jiru keessa dhaabbattee qophaa isii faaruu alaabaa faarfattee jennaan taa'i akkuma jalqabde taa'i alaabaa Oromoo jettee jalqabdee alaabaan kan Oromooti malee kan adda bilisummaa Oromooti miti jedheeni. Akkas taanaan ani Oromummaa dhiisee keessaa galeera alaabaan kan ittiin nagadamu yoo ta'e jette dhiistee baatee galte. As jirti amma hadda. Takka eegas booda waamee namni sii taasise jiru hin dhuftii guyyaa oboo hin dhuftii guyyaa gootota Oromoos hin dhuftii takkas miseensummaa yaalteetti dur namni haasa'e jiru isiyyuu asitti tokko qabsooftuun Oromoo waraana hooggantuu waraana bilisummaa Oromoo isiyyuu asii qabna. Inni biraa dubartoonni waan hin qabsoofne seetanis beektu hoogganaa adda bilisummaa Oromoo yeroodhaaf yeroo shinni gatti hoogganoonni keenya wareegaman qabsoo hayyee duree taatee kan hooggante Juukiin Bareentoo hoogganaa adda bilisummaa Oromoo turte yeroodhaaf amma hoogganni filatamutti. Kana beektuu laata? Hooggana waliigalaa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo turte hamma hoogganni filamutti. Hamma sadarkaa sanaatti gaggeessaa turan waraana hooggana waraanaa ta'anii. Utuu silaa seenaan barreeffame hawwii kooti. Dubartoota gaafa saartuun yookiinis Qamariyaa Sheekaa gaafa isii wareegamtu intala adaadaa isiin intala dursituu jedhanii Allah yarhame dursituun keenyas jaraa waliin baachii jaraa turte dursituun asitti wareegamte. Isiin sunis dursituu jedhamti. Jarri kun Jaaltamaa Yuusufii fi isiin kaan obboleettiidha kan inni amma jedhu kun intala Habuusaati. Dhahamteeti intalti uduu agartanii suuraa isii duriitiif kan eega dhahamtee booda kun hooggana turte hooggana waraanaa hoogganti turte. Isiin sun dhahamteeti qaama isii kana cinaa kana akkanatti irraa ka'e Jibuutii nu bira fidanii Allah yarhame Faatumaa Galmuutiif ana bira dabareedhaan teesseeti takka wal'aannee haga mul'isanii waan godhanis hin jiru haga namara horiinis jiraataan turre qaamni sii hir'ate akkasumaanuu waraanatti deebi'a malee magaalaa keessa kana fakkaadheen taa'u jettee galte
waraana keessatti wareegamte. Jara akkasii qabna. Kutatoo akkasii warra qaamaa waliin turre, warra wal beeku dubartoota akkasii qabna. Warra kaanuyyuu meedhiisa asli Oromoo gaafa isiin asliinis qabamte akka carraa ta'ee koraa sabaa lammaffaadhaaf biyyatti deemaa jira. Gaafa jarri qabaman karaa cufamee jennaan an koraa kaniin dhaqu karaarraa jidduutti hafe Jijjiga irratti jarri qabaman nuti Jijjiga irratti lolli ta'e eega warri kaan hoogganoonni fi waraanni dhumanii booddee ani isaan duuban makiinaa gargaarsa SOS jedhu nama SOS sana bulchu kadhadheetan hiriyaa koo tokko waliin makiinaa SOS sana akka gargaarsaa fakkaate ijoollee lama keessatti fe'ee nageesse darbee dhaquudhaaf yeroo dhaqu already ijoolleen akka jirtutti aslii dabalatee mana hidhaatti guuramanii jiru. Darbitee deemuu hin dandeessu, jireenya keetiifis sodaachisa. Namni magaalaa sana bulchu biyya keenyatti jiru Mazagaajaa jedhanii sitii biyyaa itti gaafatamaa ture. Nama Soodoo Oromooti. Xiqqeenyarraa na beeka. Innis dhufee nama sanaa wal beeka. Uduu du'e asirraa baatee bara biraatti sochootu asumatti hidhamtee teessa woo hin deebita malee jedhee anis aslii mana hidhaatti dhaqee asliinuu yeroo mara dubbatti waa'ee kana jara laalee ka'ee kan deebi'ee gale. Asliinis siin hamma du'aatti siitti murteessa intala Oromoo, haadha Oromoo, dubartii Oromoo kan seenaan jaraa ammallee galmeeffamee jirre keessaa tokko. Yoo magaalaatti as dhufne magaalaa keessatti dubartiin Oromoo bara 70moota keessa qabsaa'an Aadde Tsahaay Nabsiisaanii Hamaaru, haadha manaa Qees Guddinaa, Jaal Kuwee Kumsaa, Jaal Addisee Gennatii, nama isin hin beekne Ni'mat Nuuruu Isaaq. Warri kun hundi mana hidhaa keessatti waggaa 10, waggaa 5, waggaa 8 namootiin hidhamanii dararamaa turan sababa qabsoo Oromootiif. Jarri kun hundi kaffaltii qaqqaalii warra kaffalan warra biyya bulchuu danda'an har'allee warra biyya bulchuu danda'an kan isaan keessaa hafteen isaanii jiru. Dubartoonni qabsoo Oromoo keessatti ga'een isaanii olaanaa malee kan dhiiraarraa gadi ture. Garuu akka carraa ta'ee waan aadaa waan abbootii keenyaa dhaalanii dhiirotiin keenyas keenyatuun galmeessiin kan ofii qofa galmeeffatu sanaaf nututti ka'ee ofii keenyaa of galmeeffannee galmee keenya tolfannan jedha. Inni biraa nan fixadhaa yoo isa akkuma jedhe seenaa barreessinee seenaadhaan isa sana seenaadhaaf lafa keenya. Inni biraa akkuma silaa laqaan koo asii jedhe caayaan koo anuu miseensa caayaati. Dura teessuun koo duraanii hiriyaa kooti. Isiin ammaa immoo intala obboleettiidhasi. Caayaan koo kun silaa jarri dhiiraa ijaaf gurra qabaatanii cichoomina caayaa kanaa balaa meeqa keessa wal harkisoo hiriyummaa keessa firummaa keessa kottaatii akkasii kaan yeroo cabee ba'u kaan yeroo dhiisee deemu kaan yeroo waan biraa haasa'u kana hunda dhiibbaa kana hunda keessa kan firummaa kan hiriyummaa kan amantii wal harkisuu keessa caayaan kun cichoominaan darbee fakkii dubartoota jedhan malee dubartoota dhiira 100 dachaadhaan caalanu jarri kun hojiidhaanis qabeenya isaanii abbaan manaa kan kophaatti kaffalu isaan kophaatti baasii baasanii dhaaba kan qabsoo Oromoo
Kun qabsoo bilisummaa Oromoo qofaa miti jaranan kun. Qabsoo Oromooti maqaatu adda bilisummaa Oromoo qofatti maxxanfamee politikaa ofii isaaniitiif garee galma gola tolfatan malee qabsoon kan Oromooti. Kan du'aa jirus ilma Oromooti. Kan jiru jiraatee deemsisaa jirus ilma Oromooti. Akkuma alaqaan koo jedhu waggaa 40 ol umriin koo nama amata 16 jalqabeetan qabsoo kana keessa jira. Garuu akka amma zamana boodaa isinis generatiinii dhuma ammaatti isin ramadan akka ammaa facaasoo sabaa bittinneessuu yaada ummata Oromoo warra taane an takkaa argeen beeku. Kun nama jibbuun mirga, nama diduun mirga, garuu mana diiguun mirgaa miti. Manni kan nama hunda keenyaati waan ta'eef nama jibbanii mana jalaa utubaa fuudhanii mana jigsuun cubbuudha. Ummata Oromootti cubbuutu oolame. Kun siyaasaadhaan jedhuun cubbuu guddaatu cubbuutu hojjetame. Kana Waaqas ummata Oromoos dhiifama gaafannee walitti dhufuu malee akka jaarmiyaa qofaan walitti araaramne jaarmiyaa bordeeme akka haadha manaaf abbaa manaa kottaa deebi'aa kottaa deema. No. Kun lubbuu dhiiga ilmaan Oromoo irratti dabatu hojjetama. Daba sanaaf immoo Oromoo guutuutu dhiifama. Nus inni biraas badii abbaan balleesse gabbu'ee olii hamma gadi Daawud Ibsaatii hamma waraanaatti hamma hoggana waraanaatti itti gaafatamee namni badii qabu itti adabamee badii isaa fudhachuu danda'uu qaba. Isa kana yoo goone fayyuufis hin deemnu, jiraachuufis hin deemnu, qabsoodha jennee qabsoo wanti baannee deemnus fiixa ba'uuf hin deemu. Yoo wal taanee wal qabanne akka amma jirtanutti namichatu jedhan sadi ta'anii karaa deeman. Utuu sadi ta'anii karaa deemanuu daddabanii ciisan karaarra. Daddabanii ciisnaani waraabessi tokko itti dhufeeti miila isa tokko nyaannaani jara kaaniini jaran waraabessi miila na nyaataa jira cabbisaa jedhee hasaasee jaratti. Utuma akkana jedhu waraabessi bar miila koo lammataatti na darbe jedha. Inni jidduutis cabbisaa jedha. Mi ol darbe hin fixe isa lammataatti darbe. Bara anattis dhufe anas na jalqabeeraa miila koo sabitaa jedheeti isa kaanitti himi. Inninis tole callisi miila koo anallee na jalqabee jiraa jedha. Tole callisituma waliin jedhanuu kaanittis darbee fixe. Sadan silaa ol kaanii waraabessa tokkicha ofirraa ari'achuuf walii tumsanii ari'achuu malan dabareeni sadanuu nyaatee fixe. Oromoo isinillee sanatu isin eeggata. Dabaree nyaatamuu teessan. Manni martinuu manni Hacaaluu dheengadde akkasitti boo'amu. Manni waraana bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo haadholiin Oromoo kaleessa man tokkoon boossu hadha manni yoo xiqqaate miliyoonaan boossi. Magaalaa keessattis ol dhufee isinii dhufee jira. Already isin bira qaqqabeera. Wanti magaalaa Finfinnee ga'e wanni asin geenyeefis hin jiru. Maatii keessattuu achi jira. Wanni isiniin isin tuqneefis hin jiru. Akkuma waraabessaa sana hanga 2 nyaatee 3 nyaatee isinitti darbuu eeggadha. Oromoo kana booreen isinirratti haftu jedha. Kanammoo badii Oromoo irratti balleessitan hundaaf Rabbis namni isin haa gaafatu jedha. Kanuma jedha fixadde. Seenaa dubartoonni maal godhaa ture kan jedhudha kan nu haasofte. Sagantaan kun sagantaa guyyaa goototaati. Sa'aatii 3 eegallee namoota adda addaa taasisaa ture. Amma gara dungootti dabarsuu dandeenya. Aadde Leelaaf Aadde Taadduun naannoo kana jiru. Nama tokko dhiyeessa. Aadaa Oromoo keessa durbeetta abbaanii fi himuu jedhan. Nu biratti akkas hin dhoffata abbaan agartee
seenumatti himaa jiran seenaa fi eegeen abbaa duuba deemtii jedhanii waa takka ammooyyuu qabsoo bilisummaa Oromootitti dabalameen baranne waa lama Oromummaa kiyya aabboon na barsiisee malee qabsoo bilisummaa Oromootitti dabalamee guddadhee hin baranne jechuudha. Meeshaa yookaan diinaan dhoowwan ofirraa ittisan kanarraa garteetti uummata Oromoo kana ana Oromoo jechuu dhageessise kana aabboon na barsiise malee qabsoo bilisummaa Oromootitti dabalamee hin baranne isaan na barsiise jechuudha. Waan kana lamaan isaaf qaba. Oromummaatti agaaf ilkee kana cabsatiin beekaa jechuudha. Akka naannootitti jechuudha. Akka naannootitti yeroo sanatti kan beekamnu Arsii, Boorana, Gujii akkasi beeknaa jechuudha. Agartee naannoo keenya kanatti yeroo ijoollummaa. Ammoo wanni Oromummaatti agartee isaan na barsiise jedheefi isa ammooyyuu xulaa dhaganna 113 jiru kana akaakoon keenya duubeeni xulaa kiyya dugda kiyya kanallee Amaaratti akkana na godhe nuti diina hin qabnu diinni nu qabnu Amaara Arsiin sii diinaa miti Booranni sii diinaa miti gaafa agartee yoo dandeette dugda kiyya haaloo dugda kiyyaa naa baasi yoo ammoo gaachani kan kee Arsiitti Booranatti ol ka'e haganaa gadiin du'ee haganaa oliin si argaa jedhanii xulaan nama guddate jechuudha. Yoo dandeette ammoo haaloo dugda kiyyaa naa baasi loon kanaaf agartee dugdi kiyya akkana ta'e loon kanallee jabeeffadhu yoo haaloo dugda kiyyaa naa baasuu dadhabde haga lubbuun jirtu jibbu jedheen Amaara kana haga lubbuun jirtu nama akkasi guddate ganna 13 qawwee itti bite ganna 14 leenjisa ganna 15tti nama haaloo abbaasaa baafatee jechuudha dulaa duubee Amaararra. Qawwee gaafa sanirraa adoo lafan kaayin aduma akkasi darru anaaf Jaal Daawud Ibsaa bara 2006 irraa hindeetiin akkasitti biyya kana boodaan fidee jechuudha. Jaal Daawud Ibsaa na gargaaree fayyaa ta'uun waraqaa barreessee kenneefi anatti achi si deebisa anas si fuudhee si deebisa dirretti amma Museen jedha kana guutuu jedhee nama akkasitti biyya kana fidee jechuudha tulaa durbee. Gaariidha haatee tuuti ammooyyuu wanti fiillee dubbachuuf haateetu bara 1975 Amaara qawwee dha'ee har'allee afaan itti dhawaa jira gabaabumatti. 82 dargiidhaan booji'ame harka ture rabbi lubbuutii hambisee jira. Hagani qaalaa jechuun dargii jalatti hagam bule waan diqqishuudha dagarteetiin. Haa taatuuti quunnamtii adda bilisummaa Oromoo bara 1987 keessa argadhe jechuudha. Akka nama tokkootiin biyyuma keessaa osoo jiruuti. Asuma akkas wal quunnamnuyyuu 90 akka manannatti dhufanii jechuudha. Waa'ee jaallanii yookaan ammoo gootota Oromoo kana egaa seenaa bal'aa jira waa hedduu jira kanneen agartee beekamaa hin sadii afur walitti deddeebi'e obbo Shasha walitti deddeebi'e walakkaan immoo baqqee dhaqee mootummaa biyyi tarka ta'e argine miti re warra biyya lafa hoogganaa ture warra hoogganaa jiru irra kana biyyi kitti dhaqaa ta'e warra Eertiraa waggaa 20 taa'ee gaafa biyya galu biyyi tarka ta'e argine iddoo dubbaa jiru beeka nama haala ilaalee jireenya mataa isaadhaaf qabsaa'u ta'urra akka jaallatee kana saba isaaniif qabsaa'anii duutu irra bu'aa qaba. Jaallatteen barabbaraan sammuu namaa keessa jiraata beeka. Warroonni kaan garuu hin jiraatan. Warri mana jaarrataa du'an hundumtuu inuma du'ani. Batteen garuu dhaloota kana keessatti barabaraan jiraata. Fayyaa taa ulfaadha. Borimmoo maal nurraa muru laata jennee teenya akka gowwaa teenya eeguurraa akkamitti kana yaadanna laata? Akkamitti sammuu keenyatti fudhanna laata? Akkamitti dhugaa ajanna laata? Akkamitti diina keenya dura dhaabbanna laata? Diinni bifan qabu, eenyummaan qabu, siyaasaan amantii miti. Maalummaa sammuun isaanii hojii isaaniitu. Oromoos ta'e yoo Oromoo ajjeessa ta'e qala ta'e diina Oromoo uummataati. Saba biraas ta'e yoo ta'e diina hamma nurraan dhaabbannetti. Hamma dhufee nu ajjeesuuf jedhutti. Hamma dhufee jirmaan keenya obboleenya keenya ajjeesee hidhee fannisee qalee gubuun hin beeku gaa kana caalaa maal jennaa? Kana caalaa maal eegganna jira keenya? Isuma kan waraabessaa sana tokko nyaatee lama nyaatee sadii nyaatee miliyoonaan nu fixee nu
Keessaaf na seetanii Ameerikaa jirraa iyyeen qomoo hin qabnu biyya keessaa fira hin qabnu biyya keessaa du'amee as geenyeerra nu ga'an jennu lammiin Oromoo dhiigni keenya miliyoona 60 ta'e maal hunduma dhiiguma keenya beekaa haadha tokkorraa dhalachuu qabu abbaa tokkorraa dhalachuu qabu dhiigni keenya dhiiga keenya Waaqayyoon akkasitti nu uumeera akkasitti maaliif wal yaadu wallaaluu dadhabne siyaasaan maaliif adda nu baasa Waaqayyoon bartuura Oromoo godhe nu uume achiin booda amantiinis dhufe achiin booda siyaasaan yaadnis waan hundumaa dhufe nuusa kan Waaqayyo maaliif jenna kanaaf Oromoo godhe hunda keenya walitti nu fide maaliif wal akka Waaqayyo waliin nu uume waliin dhaabbanna Oromoodhaanoo Waaqayyoon dirqama nurratti godheera yoo Waaqayyo sodaanna ta'e ajjecha saba keenya qofaa miti saba addunyaarra jiruuf dhaabbachuu qaba meeqan keenyatu saba Falastiiniif dhaabbannee iyyaa oolla iyyamuu qaba hundumaa garuu akka Falastiinaaf iyyaa jirru Oromoodhaaf iyyaa jiru dhugaa walitti himuudha kun immoo Waaqayyo biratti yakka mana ofii dura qulqulleeffattee mana ofii jaallattee isa kaaniif illee deemtu soba jechuudha yoo an abidda ofirraa buufne kan namarraa buusu danda'u mee of ilaalla of haa ilaallu dura Oromummaa namummaa maatii saba keenya dararaa salphina akkasirraa dhaabu nu gahaa jedhu waadaa waliif haaseennu gaddaan utuu ta'e gunduunkoodhaan utuu ta'e bilisoomni yaa Waaqayyo hafuura baafnee jennee nama walitti dhufu nus kun waadaadha waan hin dandeenye hundumaa uummata kootiif nan godha siyaasaa miti namummaan waan hin dandeenye hundumaa Oromoof nan godha dhaaba siyaasaa baay'ee yoo deeggar ijoollee adda addaallee yoo deeggar akka Oromootti garuu kara filleetti kara nuu ta'utti Oromoof sagalee ta'a Oromoof hin dhaabbanne Oromoo bilisoomuu qaba beelaa wadheessuu qaba akkasitti bira dhaabbanne waliin jennee waadaa ofiif haaseennu Waaqayyo birattis waadaa haaseennu kanatu boo'icha nurraa dhaaba kanatu Waaqayyoon illee nu dhagaa dhugaa cubbuun keenya iyyuu kanaaf nu Waaqayyo nu bira dhaabbachuu dideera nutuyyi waliin wal jaalalaaf wal qulqullinaan qabu nutu wal ajjeesaa nutu dhiiga wal gannaqaa jirraa akkamitti Waaqayyo waan akkasii kana nu bira dhaabbata jara keenya mee sanallee haadhaama garaa qulqulluu yoo taane akka Oromoon dura Oromoon qulqulluudha saba ofii miti saba biraa yoo tuqu safuu qabna safuu yaa Waaqni nu dhiisi nurraa jennu yaa Waaqni nu dhiisi naafraa dhiisi afirraan jalqaba yoon hin balleesse yoon namatti waa balleesse naa dhiisi ummata koollee naa eegi na cinaa dhaabbadhu waliin haa jennu dhiifama ofii gaafadhuuti gaafas Waaqayyo nu dhagaa amantiin hundinuu kana qaba kanaaf yoo walitti aarreerra ta'e yoo walitti darbineerra ta'e akka Oromootti akka sabaatti yoo waan walitti balleessineerra ta'e garaa keenya keessaa dhiifama walaa gaafannu achiin booda immoo saba isuma amma nu ajjeesaa jiru iyyuudhaan Waaqayyo bardhiif yoo nu dhiise bardhiifama goona miti dhiifama walii godhaa jedhametti gumaa walii baaftu malee wal ajjeesaa iyyuu hin jedhu jennee turree bar harka kennannee turre garuu hin taane amannee turree bar kan kaleessaan gaafannu jennee dhiifnee turre garuu kan adda irra caala ammas ta'u kan Waaqayyootu caala adaraa keessa nurraa jalqabu walitti haasuuf walii dhiifamaa kun ummata keenyaaf immoo Waaqayyoos kadhataa hojiichas hojjetaa maallaqaanis deeggaraa yaadaanis deeggaraa kun jaallata galatooma ulfaadhaa ta'a.
Yooyaa ashama harka fuune hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Egaa qophii keenya guyyaa har'aa akka itti bohaartan abdii guddaan qaba. Qophiin keenya karraa akkuma beeytanii guyyaa ayyaana goototaa ture. Hawaasni Oromoo Minnesota magaalaa Lokkuu walitti dhufuudhaan galma Oromoo community keessatti gootota isaanii yaadatanii jirani. Akkasuma immoo wareegama jaalbantii Urgeessaatiin gadda isaanitti dhagahame ibsatanii jirani. Akkasuma longoo jaalbantii Urgeessaatiif qabsiisanii jirani. Egaa qophiin keenya kan hanga ammaatti hordofaa turtan goolabamee jira. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa isiniin jecha an Eliyaas Hamid Minnesota irraa.